Artistiif qabsooftuu gameettiin Halloo Daawwit waan addunyaa kanarraa boqotteetti. Sirna geggeessaa isheefis koreen sadarkaan hundaa'eera. Sirna geggeessaa artist Halloo Daawwit koreen hundaa'e bakka bu'uun miidiyaaf ibsa kan kennan hoogganaan biiroo aadaaf turizimii Oromiyaa obbo Huseen Fayyisoo Halloon seenaa Oromoo keessatti iddoo olaanaa qabdi, boqochuu isheetiinis gadda guddaatu nutti dhaga'amaa jedhan. Kanaafis sirna geggeessaa gootaa taasisuun geggeessuuf koreen hundaa'e hojiitti seeneeras jedhan. Dubartii Oromoo qabsoo keessatti bosonas baatee kan qabsoofte keessaa isii tokkodha jechuudha. Kanaaf wareegama isiin kafalte isa guddaadha. Kanaaf mootummaan akka mootummaatitti koreen adda addaa hundaa'ee, koreen olaanaan hundaa'ee, isa jalatti koreen xixiqqaan 5 hundaa'uudhaan geggeessaan olaanaan akka godhamuuf qophiin adda addaa xumuramee jira jechuudha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa fi miseensi koree sirna geggeessaa artist Halloo Daawwee obbo Kadir Jawaar uummata Oromoo hundaaf gaddatti dhaga'ame ibsuun awwaalchaa wal qabatee maatiin artist Halloo Daawwee Adaamaatti akka awwaalamtu waan barbaadaniif sirni awwaalchaas Adaamaatti kan raawwatamu ta'uu himan. Waan maatiin isaanii Adaamaatti nu awwaalamuuf jedhaniif jecha mootummaan naannoo Oromiyaa keessaafuu awwaalcha kana haala bifa ho'aa ta'een akkasumatti illee awwaalcha kabajaa qabu godhuudhaan koree ijaaramte keessatti nutis akka bulchiinsaatti koree tana keessatti hirmaachuudhaan isaanii wajji hojjechaa jira. Kanaafuu warri magaalaa Dirree Dhawaatii fi hawaasni Oromoo hundaahu rabbii isin haa jajjabeessu. Waajjira pirezidaantii irraa obbo Ahmad Mohammad artist Halloo Daawwee gootaaf artistii hangafa turtee jedhan. Oromoon eenyummaa isaa akka beeku seenaaf duudhaa isaa beeksisuu keessatti shoora olaanaa taphatteetti kan jedhan obbo Ahmad sirni awwaalcha ishees magaalaa Adaamaatti waaree booda sa'a 8 hanga 10 sirnoota garaagaraan kan raawwatamu akka ta'es ibsaniiru. Warri nama ummataaf qabsaa'e, ummataaf jiraateef kabajaa qabu hundi bifa kabajaa gootaa ibsuun, bifa naamusa keenya ibsuun karaa nagayaatiin geggeessinaa. Kanaaf sa'aatii 8 irratti istaadiyoomii Abbaba Biqilaa irratti argamnee hamma sagantaan adda addaa geggeeffamee salaanni asriidhaa irratti eega salaatamee booda awwaalchi raawwataa. Pirezidaantiin Waldaa Artistootaaf Muuziqeessitoota Oromoo Artist Sayyoo Dandanaa gama isaatiin gaddatti dhaga'ame ibsuun sirna geggeessaa artistootaaf deeggarsa mootummaan taasisaa jiruuf galateeffateera. Artist Halloo Daawweefis sirni geggeessaa kabaja olaanaan kan geggeeffamu akka ta'es himeera. Borogaa oggaa artistii gameettii kana jaalatamtuu nama guddaa haadha keenya kana gaafa gaggeessinu naamusaan tasgabbiidhaan kabaja saba keenyaa kan eeguuf maqaa saba keenyaa akka eegutti akka gaggeeffannuuf keessattuu artistoonni hundi yoo danda'ame uffata aadaa uffannee uffata wal fakkaatu uffannee haadha keenya akka gaggeessinu uummanni isii gaggeessuudhaaf baanullee kabaja ishii kan isiin waggaa amma kanaa Oromoodhaaf dhamaate guyyaa tokko kana tasgabbiidhaan kabaja ishee eegne akka gaggeessinuun adaraa jedha. Artist Qamar Yusuufiif artist Saaliyaa Saamis gadda isaanitti dhaga'ame ibsuun uummannis kabaja gootaaf maluun akka ishee gaggeessu dhaamaniiru. Tokkummaadhaan, jaalalaan, tasgabbiin, safuun na awwaalladhaa akka namuu arku dhagayutti Oromoo na awwaalladhaa jetteeti na gaggeessaa jettee dhaammattee turte. Kanaaf bakka isiin jirtu kanatti rabbi kadhachaa fi akka amantaa isiin qabdutti akka amantaan Oromoo walii kadhattutti haa gaggeeffannu. Hangaan jiru na laalaa achi booda immoo na awwaalladhaadhaa jette. Awwaalchisii kun bareeduudha qaba. Bifa hundaan akka gootaatti, akka maqaasiitti, Halloon akka maqaasiitti hojjette. Halloo jechuun muka Oromoon qabdu keessaa cimaa rirmin nyaanne amata 100 fi amata 200 illee jechuudha. Hojiin siisan maqaasiif fakkaataa jechuudha.